Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun reediyoo sagalee Oromooti kan isinii dabraa jiru. Qophiin keenya irratti warri mariitis yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Dura kan dhiyaatu oduudha. Ani kan isin keessummeessituu Sirfannaa Naamas. Amma oduu har'aatiif gara dasuu duulattiin isin dabarsaa. Isaa wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya amma oduu isinitti hima. Oromoota waraana mootummaa poolisaa fi milishaa keessa turanii amma gara qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamaa jiraniif caasaan dhaabaa qeerroo fi uummanni Oromoo bal'aan akka simatu gaafate adda bilisummaa Oromoo. Abaawoon ibsa haala yeroo irratti jimaata kaleessaa kenneen qabeenyaa fi maatii isaanii irratti diinni tarkaanfii akka hin fudhanneef tiksi barbaachisu godhamuu fi qabaa jedhe. Haala amma Oromiyaa keessaa jiru ulfaataa ta'us qarqara bilisummaatti argamnaa kan jedhe adda bilisummaa Oromoo falmaa godhaa jiruun Oromoon bakkoota hedduu irraa diina ari'uu beeksise. Kanaaf naannoo bilisooman daddaffiin tasgabbeessuu fi nageenya uummataa mirkaneessuudhaaf koreen bulchiinsaa fi bilisummaa ijaaruun akka barbaachisu addeesse. Uummattoota gidduuttis ergamtoonni diinaa rakkina uumuu waanta malaniif uummanni Oromoo fi koreen bilisummaa nageenyaaf qabeenya halagaa nu keessa jiran tiksuufiin akka barbaachisu hime. Uummata Oromoo yeroo ammaa balaa jara jiru kana baraaruudhaaf ittisa gochuun fardiidha kan jedhe adda bilisummaa Oromoo. Dirqama ulfaataa kana bahuu fi qabsoo bilisummaa Oromootti xumura gochuudhaaf qabeenya guddaa sochii siyaasaa fi dippiloomaasii bal'aa gaafataa jedhe. Kanaafuu uummata keenya ittisuudhaaf abaawoon waboo miseensota humna ittisa Itoophiyaa turanii gama qabsootti dabalaman poolisii federaalaa fi humnoota hidhatoo biroo waliin qindoomina olaanaatiin dhimma qabsoo hojjetaa jiru caalaatti milkaa'isuudhaaf Oromoon biyya alaa jiraatu bifa hundaanuu akka dirmatuu fi waamicha Oromummaa dhiyeesseera ibsa baase keessatti. Mootummoonni gamtooman dhumaatii Oromoo irreecha irratti qaqqabee akka qaama walabaa ta'een qoratamu gaafate. Jaarmichi ibsa jimaata kaleessa baaseen lubbuu namoota gaafa onkoloolessa 2 darbeefis ta'e isaan duraaf qorannoon haqaa godhamuu akka qabu beeksise. Dubbii himaam gola mirga dhala namaa mootummoota gamtoomanii obbo Roobert Kaalfiil qorannoon bilisaa kan isa bishooftuu dabalatee waan Oromiyaa fi Amaaraa keessatti qaamni raawwate seeraan gaafatamuu feesisa jedhan. Kana malees qondaalonni mootummaa intarneeta bilbilaa Finfinnee dabalatee bakkoota garagariitti yeroo ammaa kana kutuu balaaleffatanii gaaffilee uummanni kaasaa jiruuf deebi'iin quubsaan kennamuu fi qabaa jedhan. Ibsa kana keessatti dhumaatiin bishooftuu kan qaqqabe poolisiin rasaasa nama boosisu erga dhukaasee booda akka ta'e eerameera. Oduma wal fakkaatuun Human Rights Watch waan dhumaatii irreechaa kun qaama bilisa ta'e addunyaatiin akka qoratamu gaafate. Jaarmiyaan mirga dhala namaatiif baafsu kun sanbata har'aa akka jedhetti gaafa ayyaana waggaa Oromoonni miliyoonotaan bahanii galata galfatan sana humni tikaa rasaasa aaraa fi rasaasa nama ajjeesu dhukaasu addeesse. Kun immoo dhumaatii namoota hedduuf sababa ta'eeraa jedhe. Biyyattii keessa carraa mormitoota hirmaachisu dhibuun dhaabbilee miti mootummaa fi sabaa himaaleen walabaa dhibuun mootummaan waan maraa hordofuu fi to'achuu akkasumas immoo labsiin farra goolessitummaa baafame sun kan nama ukkaamsaa bahantu amma dho'uu danda'ee jedhani qorataan mirga namaa kan jaarmicha Felix Home. Mootummaan Itoophiyaa fi sabaa himaaleensaa sabootaa fi hordoftoota amantii adda addaa Oromoo wajjin walitti buusaa jiraachuun dhagahame. Akka addaatti dhumaatii irreechaatiin as Oromiyaa bakkoota hedduu keessatti mootummaa fi caasaa irratti tarkaanfii cimaan fudhatamaa ture. Isa kana qondaalonni tiknii fi sabaa himaaleen mootummaa akka waan Oromoon saboota biroo fi amantaa biraa irratti duulaa jiruutti dhiyeessaa jiru jedha oduuleen nu gahaa jiran. Arsii Nagallee fi naannoo isheetti dabballoonni fi tikni shira xaxaniin kan Oromoon mootummaa irratti duulaa jiru akka waanta sabaa fi amantii biraa irratti duulee fakkeessaniitu dhiyeessaa jiru jedhame. Harargee Baabbillee keessattis rakkinni wal fakkaataa dhuumuudhaaf sochiin akkatti jiramu kan dheere maddi keenya
naannoo kibbaattis Gede'oo magaalaa Diillaa keessatti Walaayittaa Amaaraa fi Guraagee irratti Gede'oonni isin fixuufi jedhee mootummaan walitti garagalchee jira jedhame. Mormitoonni dhaabbilee siyaasaa fi uummanni shira kanatti akka dammaquu qaban gorsu taajjabdoonni. Dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Oromoo Oromoota gaafa irreecha ajjeefamaniif gumaan kaffalaa jechaa jira. Maatiin immoo gumaa baafanna malee gumaa sanirraa nyaannu jedhan. Mataa mataatti qarshii 50,000 ni kenninaa nu dhiisaa jechuudhaan Oppiidiyoon jaarsummaa fi doorsisa kan fakkaatu maatii namoota du'aniitti ergaa jiru. Akka oduun gaheetti hanga ammaatti maatiin dubbifaman marti nu ajjeeftanii gumaa hin feenu gumaa baafanna jedhanii didanii deebisaniiru. Maatiin haadha manaa fi ijoollee obbolaa lamaan faa waliin dhaban danuudha gaafa dhumaatii irreessa baranaa. Dhumarratti Keeniyaan yoo fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessaa amma daranuu jabaatee jiru doomsuudhaaf na gargaarte bishaan laga Oomoo siifan gadhiisaa jette Itoophiyaan. Qondaalonni biyyattii lamaanii yeroo dheeraadhaaf erga kanarratti mari'atanii booda Itoophiyaan waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo gamasiitiin narraa qabnaan hidhaa laga Oomoo nan dhaabaa jettee waadaa galteettiifi. Kanarratti erga walii galanii booda bishaan hidhaa Gibee sadaffaa jedhamu keessatti kuufamee ture Itoophiyaan jimaata kaleessaa hora Turkaanaatti gadhiisteettiifi. Bishaan gara kuubiik meetirii 200 ta'uudha kan kaleessa galgala Keeniyaatiif gadhiifame. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya har'aa kanumadha. Turtii gaarii. Kanattaan sun immoo dhaggeeffattoota keenya labsa ittisa uummataa ilaalchisee adda bilisummaa Oromoo irraa kenname isiniif dhiyeessina itti dhiyaadha. Kabajamaa uummata Oromoo, miseensota adda bilisummaa Oromoo, miseensota waraana bilisummaa Oromoo, qeerroo bilisummaa Oromoo, walumaa galaa kanneen qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti fincila xumura gabrummaa bakkaan gahuuf socho'aa jirru hundaaf dhaamsa adda bilisummaa Oromoo kana isinitti dhaammatuudhaaf har'a dhaamsi kun darbaa jira. Yeroo dheeraatiif fincilli kun tahaa jiru kana keessattii fi qabsoo xumura gabrummaa goonu kana keessatti qooda adda bilisummaa Oromoo maaliif hin labsuu gaaffiin uummata keenya waliigalaa alaa fi keessaan akka ta'e gaaffiin akka jiru adda bilisummaa Oromoo jalaa dhokataa miti. Adda bilisummaa Oromoo gaaffii kana hojii qabsichaa waliigalaa waggootii 4-5 darban kana keessattuu haala fincilli diddaa gabrummaa deemaa jiru kana keessatti qindoomina waliigalaa kanneen qabsicha keessatti qooda fudhatan waliin godhaa jirru tahuu caasaan adda bilisummaa Oromoo caasaan qeerroo bilisummaa Oromoo walumaa gala guutuutti akka gaariitti beeku. Haa ta'uutii ummati bal'aa kana akka ifa goonu yeroo adda addaa nu gaafatullee tika ummata keenyaaf lubbuu ummata keenyaaf goonu mootummaan faashistii kun kanaan qabatee ummata keenya akka hin finneef of keessatti qabannee hojii kana kanneen qabsicha keessatti wareegama guddaa baasaa jiran caasaa adda bilisummaa Oromoo, qeerroo bilisummaa Oromoo fi ummata keenyaa fi walumaa gala waraana bilisummaa Oromoo wajjin qindeessaa baane. Haala haaraa amma bakka amma geenye kanatti har'a kana ifa gochuu barbaanna. Kana walumaa gala qindoomina kana sadarkaa olaanaatti ol butuudhaan ummata keenyarraa gochaa faashistummaa wayyaanee ittisa gochuu fi akkasumas gabrummaa kanatti xumura gochuudhaaf mootummaa wayyaanee keessa humna ittisa waraana mootummaa wayyaanee keessa akkasumas humna federaal poolis mootummaa wayyaanee keessa hidhattoota walumaa gala hidhattoota mootummaa kanaa wajjin kanneen sabboonoo ta'an wajjin waggaa dheeraadhaaf adda bilisummaa Oromoo hojii hojjetaa baheen bakka amma dhageenya kanatti uummata keenya ittisuuf sochii bal'aa gochuu sadarkaa olaanaatti butaa jirra waliin. Haala kana keessatti qindoominuma kana keessatti bakkoota adda addaatti haalli qabsichaa fi gochaan mootummaa kunis walumaa gala uummata keenyaa fi kanneen humna ittisaa fi humna poolisaa hidhattoota
mootummichaa keessa jiranis obsa dhorkuudhaan qabsootti dabalamaa jiran. Isa kana addi bilisummaa Oromoo caasaa biyya keessaa qabuunii fi walumaagala Oromiyaa guutuu caasaa qeerroo wajjinii fi waraana bilisummaa Oromoo wajjin qindoomina itti gochaa jira. Waan ta'eef ummati keenya bakka jiru hundatti kanneen qabsoo bilisummaa Oromootti meeshaa isaanii wajjin dabalamaa jiran caasaa keenya wajjin ta'uudhaan caasaa qeerroo bilisummaa Oromoo wajjin ta'uudhaan qindoomina kana akka walumaagala keessatti aanjessuu keessatti qooda fudhatuu fi waliin akka kana milkeessinu gadi jabeessinee dhaammanna. Kana keessatti kanneen qabsootti dabalamanii fi qabsoo kana keessa qooda fudhatuudhaaf ummatatti dabalan federaal poolis keessaa, humna waraanaa keessaa, agaazii keessaa kanneen kanaaf ummati keenya tika akka godhuu fi qabeenyaa fi maatii isaaniifis tika akka godhu kanuma waliin dhaammanna. Kuni humna ittisaa mootummaa Itoophiyaa keessa, federaal poolis keessa, agaazii akkasumas hidhattoota kana hunda dabala jechuudha. Kanuma waliin gadi jabeessinee kadhaammannu caasaa OPDO keessa bal'inaan sabboontoti hedduun kumaan lakkaa'aman kanneen caasaa adda bilisummaa Oromoo wajjin hojjetaa jiranii fi caasaa qeerroo bilisummaa wajjin hojjetaa jiran kanneen hafanis maatii isaanii fi qabeenya isaanii irratti balaan akka hin geenyee fi qabsoon kuni lubbuu fi maatii Oromoo hundaatiif tika gochuu waan barbaaduuf guyyaa har'arraatii jalqabee qabsoo kanaatti akka makamanii fi mootummaa ummata keenya bara baraan fixu kana tajaajiluu gahe jedhanii akka dhaaban lubbuu maatii isaanii fi firoota isaaniif waamicha goona. Kanarratti maatiin firri gosti kanneen didanii tajaajila mootummaa Itoophiyaadhaaf kennan kanaatiif gorsaa fi dhiibbaa irratti godhee kan akka dhaabani waamicha keessan keenya maatii isaanii fi firoota isaanii hundaatiif goona. Walumaagala ummati Oromoo caasaan adda bilisummaa Oromoo deeggartoonni ummati hundi alaaf keessaan kuni akka milkaa'u adda bilisummaa Oromoo wajjin akka dhaabbatuu fi akka kana qindeessuu fi dhumaatii fi fixinsa mootummaa wayyaanee nuu hawuu jalaa saffisaan akka baanuu fi ummata hunda wajjin harka wal qabannee nagaa fi gara fuulduraatti nagaa buusuu irratti akka hojjennuu fi bilisummaa ummata Oromoo fi ummatoota hundaa akka mirkaneessinu gadi jabeessinee waamicha keenya goona. Guyyaa har'arraatii jalqabee yeroo adda addaatti haalli haaraan yoo jiraate bifuma kanaan kan ibsinu ta'us kan maan beeksisna. Injifannoo ummata Oromoo fi ummatoota cunqurfamoof. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan kun qophii waarii marii. Qophiin waarii marii torbanetti guyyaa tokko isiniif dabru amma jalqaba. kun sagalee seenaa yaadatu sagalee irrechaa Oromoo irratti onkoloolessa 2 bara 2016 ilmaan Oromoo kutatoo ta'aniin gamanaa gamasiin dhageessifame. Humna waraanaa haga funyaanii hidhateen kan marfaman ilmaan Oromoo kutannoo jabaa murannoo guddaa kan akka sibiilaan sochoone qabatanii humna waraanaa fuulduratti ba'uudhaan humna diinaa isaan fuuldura jiruun kufaati hawwan. Sagalee akkasiin jabaadhaanis miira akkasiin guddaadhaanis murannoo qaban ibsan. Kun kan mul'isu yeroo kamiyyuu bakka fedhettiyyuu ilmaan Oromoo qabsoo isaanii godhanii fi dhiiga isaan dhangalaasaniin firii fi injifannoon Oromoo kan argamu ta'uu agarsiise. Kanaaf ilmaan Oromoo gariin irra deddeebi'anii
waan Oromoo kan milkaa'uu danda'u ummata Oromoo kutatoo fi jajjaboo waan isaan ganamaa galgala hojjetanii argamsiisaniini. Waan Oromoo mul'achuu kan danda'u hojii ilmaan Oromoo dhiiga isaanii, lafee isaanii, qabeenyaaf beekumsa akkasumas ogummaa isaaniitti baasaniin jedhanii kan dubbatan. Kanaaf waan Oromoo warreen jabaatanii hojjetaniin akka milkaa'u shakkiin hin jiru. Dhaggeeffattoota keenya akka mooltan qophiin kun torbaan lamatti al tokko kan dhiyaatu qophii waarii mariiti. Qophii waarii marii har'aa keessattis mata dureedhuma wanti Oromoo warra waa hojjetu milkaa'a jedhu jalatti qophii qabanne dhiyaanneerra itti dhiyaadhaa. Qopheessee kanan dhiyeessan Dhaabasaa Waaqjiraati. Uummanni Oromoo erga gabrummaa jalatti kufee kaasee guyyaa tokkollee tole jedhee gabroomee hin beeku. Bakka adda addaatti falmaa garaagaraa gaggeessuudhaan wareega olaanaa baaseera. Bilisummaa uummata Oromoo tiksuudhaaf jechuun gootonni Oromoo baddaaf gammoojjii magaalaaf baadiyyaa keessatti wareega lubbuu kan qaalisan baasaniiru. Ammallee bakka adda addaatti lubbuu isaanii baasuudhaan jiruuf jireenya Oromoo amansiisaa fi nageessa gochuudhaaf hojjechuutti jiran. Wallaansoo ulfaataa kana keessatti ummati keenya wareega karaa hundaan baasu walitti tichee qabsoo isaa jabeessuudhaan galii isa dhumaatiin ga'uudhaaf wallaansoo dhumaarratti argama. Fincila xumura gabrummaa yeroo ammaa deemu keessattis dargaggoonni Oromoo imaana abbootii isaaniirraa fuudhan galiidhaan ga'uudhaaf wareega jajjabootti baasaa jiran. Bakka adda addaatti ilmaan Oromoo qaroo ajjeesuu fi biyyaa dhabamsiisuu irratti wayyaaneen gochaa gara jabinaan guutame raawwachaa jirti. Ummati keenya harkan kennine harka kennuufis hin jiru. Yeroo ammaa kana odeessa Oromiyaa guutuurraa nu ga'aa jiru akka ibsutti ummati Oromoo kutate wal'aansoo isa giitiif isa xumuraa galiidhaan ga'uudhaaf gaggeessaa jira. Odeessi Arsii lixaarraa nu ga'aa jiru akka hubachiisutti ummanni Oromoo gamtaasaa jabeeffatee diina sarra qubate ofirraa buqqisuu irratti argama. Ummanni Oromoo gamtaa jabeessuu wal'aansoo Arsii lixaa bakka adda addaatti gaggeessaniin diinarra humni gurguddaa rukutamee jira. Lolli jalqabee ture akkasumaan kaleellee haga ganama salaata subii irraa jalqabe sa'aatii 12 irraa jalqabee sa'aatii 8 olirra ture garuu ummanni akka jabaa lole meeshaa gugurdaa kun amma looncheeri jedhamu kanaan nama iyya baatu ijoollee bakka tokkocha lola kanaaf jettee alshadhifee walgeettetti darbanii naa baay'ee lafaa fixan. Yoomi eessatti kana godhani? Kalee godina Arsii lixaa aanaa shaallaa irratti. Nama meeqatu wareegame? Namni wareegamee jedhe aanaa shaallaa magaalaa Ajjee irratti ganama amma 25 wayiin ba'eera. Amma naannoon sun maal fakkaatamee warri wareegamanoo maal keessa jiru waaltaniittu? Ina waalle amma reefu bineensi kan nyaates jira kama fuudhanii kalee galgalallee soqaa fuudhan adhallee ganama torbaa'ee reeffa bakka inni itti dure bakkee tokkochatti boombii fixanii lafaa fuudhaniirani. Akkasumaan naannoo sanirraa kiiloomeetira 15 irratti achitti illee lolatu jira lola hamaatu jira. Achitti illee uummata karaa irra deemu kan iyyaaf jettee jeeraaf dubartii daa'imman diriqqoo isallee boombii looncheerii jedhamu kana itti darbitee bakka achitti illee nama 22 jeera. Eessarratti? Naannuma san kiiloomeetira 15 achi Ajjee irraa gara Bariisaatti kiiloomeetira 15 magaalaa Burra jedhamtu naannoo magaalaa Burra jedhamtu. Akkana akkasii miiree namni ka du'ellee kama dhabamellee haga godhatee hin jiru garuu amma haga deddeemee achi gara nama 40 afaan dhufaa jira ka du'eeru. Lola akkasitti jira. Gara ummataatiin ofirraa ittisuudhaaf tarkaanfii fudhatame jiraa? Eelle uummanni ofirraa ijoolleetti tokkoftee ijoollee duraanuu kan irraa ka'e ijoollee wayii hiriira baatee jennaan ijoollee sanii irratti ijoolleen nama hidhanii hiriira baatee jennaan ijoollee sanii keessa nama midhatti gurbaa wayii ajjeesanii deemanii nama 3 ijoollee daa'imman nama 3 madeessanii bakka sanirraa maaliif daa'imman keenya daa'immanitti tokkosan daa'imman harka duwwaatti akka jedhu bakka uummannitti yaa'ee kallattii afuriin magaalaa san kallattii afuriin itti yaa'ee wallee mishii qabattee bultee kaleellee gara haga makiinaa sagadii wayii ni
garuu warri amma kun warra meeshaan qabne warra lolaa fi dhumne laalchaa fi iyya ba'ee jedhe fi xammayee warra loltuun keessaa namni bi'ee jedhe akkasuma miti. Yeroo adda addaatti akkuma irra deddeebi'amee himame uummata Oromoo gabrummaa jalatti kan kufe waan beekumsa dandeettii fi qabeenya dhabeef miti. Uummata Oromoo gabrummaa jalatti kan kufe meeshaa fi mala lolaatiin waan caalameefi gorsa alaatiin deeggaramanii kan dhufan humnoonni diinaa uummata keenya karaa laafina isaatti seenuudhaan cabsani. Akka kanaan haga ammaatti diinni keenya humnuma Oromootiin deebisee humna Oromoo lolaa bara bittaasaa dheereffachaa jira. Sababa kanaan yeroo adda addaatti Oromoo yeroo mammaaku muka qottoo miti dabaa muka keenyaatu nu miidhe jedhee himachaa jira. Yeroo kana keessattis kan ifa ba'ee jiru humni diina wajjin hiriira galee iccitii kennuun humna dabarsee kennuun lafa tarsimoo himuudhaan uummata Oromoo miidhaa jiru humnuma Oromoo keessatti ijaarame. Humni kun garuu yeroo keessa hubannaasaa gabbifachaa wayyaa akka dhufe ragaan hedduu jira. Humnumti diina keessa taa'ee uummata Oromoof quuqamus akka jiru hubatamaa jira. Kana daran jabeessuu fi walitti itichuun immoo barbaachisaadha. Uummata Oromoo bakka adda addaarraa akka ibsachaa jiranitti yeroo ammaa kanatti uummata Oromoo gama hundaan wal ta'ee humna isaa qabeenya isaa walitti hidhee diina irratti bobba'uun barbaachisaadha. Kana biraan immoo hir'inoota uummati keenya karaa meeshaa, karaa gorsaa fi karaa ogummaaf tarsimoo adda addaa qabu jabeessanii guutuudhaan diinatti bobba'uun barbaachisaadha. Manguddoon Arsii Lixaarraa nuti dubbifne kunis kan nuu himan ummati karaasaa waan danda'u hunda gochaa jira. Dhiyeessiin barbaachisaa jiruu fi maloonni adda addaa keessaa fi karaa iccitoowwan dhaqqaban garuu daran jabaachuu qaban. Warri illolee uummanni illolee akka jabaa lolee ammas mallee deebuu fedhu wanta biddatu kan dhaqqabee wanta jedhu kanatti xiqqoo fi karaa jufame kanaaf jedhee waa jedhama malee uummanni duubatti deebuu fedhu ammas gadoon dabalamtee. Gadoodhuma dabalaa deemu. Caasaan wayyaanee naannoo sana jiru kan gandaa kan aanaa maal fakkaata? Warri bulchitoonni duraan turan uummata wajjin jiru moo jara wajjin jiru? Jara wajjin jira. Uummata maal wajjin jiran isaanii kan uummata fichisiis. Isaanii kan uummata fichisiis armaan durallee isaanii kan hordofsiisaa jiru biyya daa'imman harka duwwaatitti isaa dhukaasiisaa daa'imman nama harka duwwaatitti geera gabayaa dhaqatu akka kanaa miree rakkoon jiru kana warri nama ajjeechaaf gara duubaa hin deemnu nuti ajjeesanii fi wal dhiisuun feenu akkuma kanneen keessa jirraa mire. Lola kanaa fi falmaa uummataa kana irra aanuuf mo'achuuf maaltu akka godhamu barbaaddu? Wanni godhamu barbaadu duuba lolli ta'uu qaba. Duuba waan Oromoo sun socho'uu qaba. Meeshaan uummataaf kennamuu qaba. Meeshaan uummataaf yoo kenname jedhu uummanni ofirraa hin baasa. Uummanni garuu godina Arsii Lixaarraa ofirraa hin baasu. Makaleessa naannoon adda addaatitti magaalaa Qoree jedhamtu magaalaa Kofalee jedhamtu akkasumaan Hadolgee Aennoo Arsii Nageellee Bulbulaan kunniin muluun lolarra jira. Kanaaf meeshaan biyyatti gadi kennamuu qaba. Biyyi ofirraa hin baasaa ture. Miidiyaan hoo jira? Miidiyaanii fi feesbuukiin illee hin jiru. Intarneetiin miidiyaan dheengaddarraa cufte. Har'a hoo maal keessa jira mee naannoon sun maal fakkaata? Amma naannoon ammaa sana qabbanaa'eetuma jira. Waraanni garuu amma reefu amma karaa Laalibala waraana kuusaa mooraa Laalibala jedhamu irraa amma makiinaa 5 wayi gad ergaa jiranii lollee uummanni kaleessa mufatee yaa'ee lolee jedhe akkuma mana akkasiin manatti hin galle haga amma akkasumaan baadiyyaa jira. Akkanaan amma meeshaa hin qabu rasaasa qawwee qabu rasaasa hin qabnu kanaafuu rasaasni illee nu dhaqqabuu qaba deebiti meeshaan illee nu ergamuu qaba. Ofirraa baasu diinni kamiyyuu yoo taatee ofirraa baasan malee namarraa ba'uun fedhu. Yeroon ammaa kun uummata Oromootiif yeroo murteessaadha. Namni Oromoo kamiyyuu bakka jirutti waan danda'u hojjechuutu irra jiraata. Yerootti taa'anii tokko eeganiif quba walitti qabanii miti. Yeroo dadhabbina jiru ol kaasanii haasa'anis miti. Yeroo rakkoo akkanaa keessatti sabni kan gochuu qabu namni tokkos ta'ee 2, 3 ta'ee 4 gamtaanis ta'ee baaqee bakka jirutti waan danda'u gumaachuudha. Humna diinaa waan dadhabsiisu
humna lammii fi firaammoo waan jabeessu gumaachuu irratti hojjechuudha. Yeroo balaan akkasii saba ofii irratti galu sabni callisee ilaalu jiraachuun qabu. Yaada rootiif walitti deddeebina waan keessa jirruu fi waan yaannullee cufa qaaquun qabnu. Dhugaadha. Kanaaf humni wayyaanee garuu amma xiyyeeffannaan dirreen waraanaa garuu biyya keessa ta'e magaalaa keessa ta'e. Kanaaf nuumee amma waan isin warri duuba jirtan kun haasoftan malee nama oliif gadi amma fuulli keenya gara waraanaatti deebi'ee jira. Kan waan miree malli hin dabarsu maarree waan rakkoo jiru amma namoonni madaa'anii jiranii namoonni madaa'anii hospitaala adda addaattis amee jedhanii jira. Kunniin suduu gargaarsa argate baay'ee gaarii. Uummata faana bu'uu qaba dhaabni uummata faana bu'uu qaba uummanni kun wanni dhumaa jiruu fi dhaabni kun nu duubaan jira jedheeti. Isaan amma biyya alaaraatii waraana liqeeffataniitiin biyya keessatti geessaniitiin kanaan biyyatti bobbaasaniitiin biyya dha'uu jiran. Waraanni humna talaata alaatiif kuufamee jedhe uummata qotee bulaa uummata daldalataa keessa deebi'ee looncheerii zuhaa soostii morteetii kanneen itti fe'anii. Helikopteriin dhayanii kun waan gocha addunyaa irratti illee dhageenye hin beekne dhagamee illee hin beekne garuu duutii uummata Oromoo kun boruu fi taarikii addunyaa gaddisiisu ta'uu hin ta'a jedheetiin yaada. Warri Ameerikaa kan jedhamu kun garuu wanni inni miidhaa kana argaa jira wanni inni uummata keenya irratti illee dhiisee ilaalaa jiruuf amma isaan biyya naannoo keenya kanatti warri Ameerikaa kun lafa qoodameera muummicha ministeera wayyaanee Hayilemaariyaam Dassaaleny waliin lafa qoodanii lafa kiiloomeetira 40 walii qoodanii isaan amma deformaali ka jedhamu tokko kan bira dhaabatanii walitti dalagataa jiranii isaan nuuf yaadanii lammi Oromoo akka irraa dhumatee ka'ee ofii dhaalanii lafa kana dhaalaniis ta'anii. Kana waan ta'eef lammiin Oromoo hunda biyya alaa jirtan hundi socho'uu qabdan tattaafachuu qabdan maatiin egeree dhumuu jira itti yaaduu qabdan dubbachuu qabdan. Akkuma mata duree gubbaa irratti ibsine wanti Oromoo yeroo kamiyyuu warruma waa hojjetaniin jijjiiramuu akka danda'u hojiileen haga ammaatti hojjetamaa jiran ragaa kan baani. Sabni Oromoo akka bilisoomu kan barbaadu yoo jiraate sabni Oromoo akka bilisoomuuf waan barbaachisu gumaachuu qabu. Uummata Oromoo Oromiyaan mul'atanii addunyaa irratti akka beekaman yoo barbaadame sabni Oromoo bakka jirurraa qobaas ta'e gamtaadhaan waan danda'u hunda walitti fidee hojiidhaan mul'achuu qaba. Yeroon ammaa keessatti arginu kun yeroo murtii isa dhumaa irratti argama sadarkaa guddaa irratti. Sabni keenya hir'inoota jiru walirratti hirkisee wal gargaaree guuttachuudhaan jabinaan keessa baachuu qaba. Diinni ollaa keenya jiran hundi isaanii saba Oromoo sodaachuurraa kan ka'e karaa nutti cufuun akka uummati keenyaaf waraanni keenya akka barbaadametti socho'an gochaan jiru. Kun immoo daran nu xiiqessee hojiitti nu kakaasuu qaba. Ulaalee arganne hunda iccitii jiran hunda cufannee dhoksaadhaan itti fayyadamuudhaan humna keenya ol guddisuun barbaachisaadha. Namni keenya hundi bakka jiranitti hoggansa jabaa walii kennuudhaan akka walirratti hirkatan akka waleeganii fi wal jajjabeessan hojjechuun barbaachisaadha. Qabeenya xinnaa qabnu qusannee humna diinaa mo'achuu irratti xiyyeeffachuu qabna. Waan qabnu hunda malattiin humna diinaa irra aannu hojjechuun barbaachisaadha. Namoonni Oromoo marti waan naannoo keenyatti hojjetamuu malu hojjennee ittiin diinoo fi mo'achuudha. Dhagaan naannoo keenya jiru hundumtuu meeshaa ittiin diinaa cabsinu ta'uu qaba. Lafti naannoo keenya tarsimoon naannoo keenya marti meeshaa nuti qobaatti qabnu waan ta'eef dhofkannee itti fayyadamuu qabna. Qophiin har'aaf qopheeffanne kanumaan xumurama waan nu waliin turtaniif hedduu galatooma. Nakasina manne galabiyotane Udane salaku barambo chutane mirga foto bonyu sirabola bune Kankale awwale garanura lata ijini mani onenu holata Mazikadane debibi man Kenya Alif gadogota
gara lafa namni nama naane ajjeesetu kolfa Imbonyunu gaha barambo hanafnu wadaa jiru cabsi ol deebinee rabnu jette ati ilmaan lamaan waliin gaggeessite jette jira otoo eegdu kan du'aa simate